Akkam jirtu baga nagayaan dhuftan karaa YouTube chaanaalii kiyyaa bakkuma jirtan hundatti nageenyi koo isin dhaqqabu bakka jirtanitti arrasuukoo paastaa hojjechuuf deema kuduraarraa foon lukkuu qaba. Mee maqaa isaanii isinitti himuun qopheeffadhee keessa asitti shunkurtaa abbaa lama fayyadame, timaatim habbaa tokko, baharoo, qullubbii, zanjabiil, kamzaraa, foon lukkuu dhiqee bareechee akkanatti qaqallisee cireera. Kuni kan asii mul'atu fasuuliyaadha, kuni bronkooliidha, kuni zukunii, kuni kaarotii akkana cicciree qopheeffadhe. Kuni hangudaayii, kuni qircaa faranjii isa gurguddoo san gosa sadeen irraa unan ciree. Inni asitti agartan kun soyaa soosiidha. Soyaadha inni kuni. Kuni zeetaa. Asiin qimama qabadheen jira. Kuni irdii, kun qimama wal keessatti daakameedha. Kuni peepparii yookiin qondo barbarree isaa adii. Kuni soogidda. Ani hojjedha amma karaa hojii deema. Amma ni hojjenna waliin haa hordofu. Ibidda qabsiisee diistii irra kaa'eera shunkurtaan cinaqa. Shunkurtaa agarsiin bishaan fudhatu eega. Shunkurtaan bishaan fudhatee zeetaan cinaqa. Ini bilcheessa zeeta kana. Shunkurtaan bilchaatte foon lukkuu hin jireedha. Walitti hin bilcheesse isaan lameen. Amma qimamatti hin godha. Qullubbii itti naqa. Zanjabiil, baharoo. Kanneen gubbaarraan qimamaa itti naqa. Irdii. Peepparii adii. Yookiin qondoo barbarree. Soogidda. Maaliif kanatti ammatti godhee lukkuun akka kanaa waliin qaceelloon wal seentee mi'aawuuf itti naqee ammatti. Kaarotii itti naqa amma. Foonii fi foon lukkuutii fi qimamni walitti bilchaate amma kaarotii egaa itti galchee booda akkanumatti suuta akkanarraan gubanne eegaa jalasaa bilcheessa. Kaarotitti aansee fasuuliyaa itti naqa. Timaatiin bishaan dhalaa kanaafin boodarra aansee bishaan fidatu waan ta'eef
amma hangudaa itti naqa. Nyaanni akkana fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Nyaata fayyaa ta'edha. Baay'ee gaarii. Yeroo hunduus waan akkana heddummeessinee nyaanne baay'ee bareedaadha jedhee yaada. Amma zucchini itti naqa. Zucchini dafee bilchaattisaniif xiqqoo booda irra godhu. Amma kanatti aansee soyaa itti naqa. Soyaan guddisina maakiyaan takka gahaadha. Soogidda xiqqeessaa soyaa gisee fayyadamtan soyaan mataan isaa soogidda qaba. Soogidda xiqqeessaa gisee fayyadamtan. Soogidda keessan xiqqeessuu laaltaniiti isa idaatan malee soogidda keessan irra darbaatee soyaan fayyadamina. Amma broccoli itti naqa. Baasuudhaaf deema amma bakka kana oliif daran tursiisu. Kuni qircaa faranjii isa gurguddaa. Kuni baala kanzaraa. Bilchaatee jira hagana achi bidaran tursiisu saniin baasa itti aansee paastaan bilcheessa isa geefniin baasa. Bishaan paastaa irra kaa'ee bishaan danfee jira soogiddaa itti naqa kun amma. Soogidda booda paastaa. Paastaan akka walitti hin qabanne addaan faffacaasaa akka shukkaa kanaa fageenya bishaatu eeynaa jechuudha. Kun ammoo paastaan keenya bilchaate irraa hin baasu. Kunoo eegaan hojjedhee xumuree booda kana fakkaataa baay'ee nyaata bareedaa nyaata mi'aawaadha. Hojjedhaa nyaadhaa. Kunoo kan nagaa isiniif haa ta'u haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa naataa nagaa naa jiraadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.